Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaa jiraatanii horri haarawaa taatanii subscribe godhaa maatii kootaa horri kanaan dura subscribe naa gootan hundi keessanuu galatoomaadha isin jaaladha naa jiraadhaadha bakka jirtanitti baay'ee bareeda kan ta'e haadha ciree keenyaa fi qixxaa dhadhaa holiinii akkamitti akka hojjetamu holumaan haalalluu hamma dhuma viidiyoo nafaana turaadha galatoomaadha. Amma bishaanii fi irshoo fi soqidda qofa fayyadama. Bishaanumaa fi irshoo qofa fayyadama isa sirriitti amma harcee kiyyatti godhadha. Amma namni ciqadha sirriitti. Sirriitti miicikuu qabna osoo bareeda nuu ta'a. Amma hagana bukaa'u akkana laastikiin maradhee nan kaaya. Bukaa'ee jira amma. Kun amma immoo onnoo kiyya badhifadhee amma murataa jira. Amma eeleen kiyya ho'ee jira asirra bilcheeffadha. Amma bilchaatu jira fixachuu jira. Amma gaira amma dhadhaa kooti qopheeffadheera dhadhaa koo amma barbaree maankaa shorbaa tokkotti godhadha. Ammas keessa kaanni akkanumatti baay'ee bareeda isaatii baay'ee nama mi'aayaa baay'ee bareeda haaluma salphaadhaani waan nama ulfaatu miti. Kun akka argitan kanatti baay'ee bareeda ta'ee baheera. Waaw akka malee namatti tola. Shaayiin ta'ee aannaniin ta'ee waan barbaadaniin juuzaan ta'ee waan faqadaniin dhuguu nyaachuu hin danda'ama. Kana fakkaataa kun bareeda ta'ee bahee jira. Akka jaalattan abdiin qaba laayikii godhaa. Sheerii godhaa hiriyoota keessanii viidiyoo biraatiin amma deebuutti nagatti naa tura isin jaaladha hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isinirra haa jiraatu jedha nagatti naa tura.